Dirqamanii dhufee bitee ani akka uummata dhiiraa fi dhalaan adda waan ta'aniif yeroo hedduu waan akkana argee imimmaantu na dursa. Baga jiraatan Oromoo qeerroo dilatana maaltu fixuu danda'a? Nam takka fixuu danda'u sannii amantanii ilaaltanii amma geessan kana arganii fedhii isaaniitiin osoo karaa fagoo hin deemne waan ummanni fedhu ni goona jechuun isinitti dabarsuu qaban moo hin qaban? Kanarratti hojjechuu qabna moo hin qabnu? Isin abdii uummata Oromoo, abdii Oromiyaa, abdii dhaloota dhufuu hunda akka taatan if beeytanii miqeerroo. Dadar jechuun biyya gootota meeqaatamii biyya qabsoon itti dagaagdee meeqaatama leenjifte ta'uu ni beeytanii mi? Badar jechuun biyya wallisaa keenya walaloo afaan Oromoo talakkaawamteen dhumne barreessee hamma ammaatti yaadannu abdii qophee ni beeytanii mi? Inni qofti wareegamni kaffalee Oromiyaa bilisoomsuu ni danda'a.